Yoo yaa akkam jirtan fayyaadha. Toopikii 1.2dhaan walitti deemnee jira. Why do we study biology? Biology maaliif wanni qorachuun barbaachiseef yookaan qo'achuu wanni barbaachiseef maali? Objektiiviin isaa yookaan qabiyyeen inni keessa qabu sekshinii 1.2 tun waa'ee maaliifi barattoota kana beekuun dirqama. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee akka hin taane kana beekuun dirqama. Qabdanii osoo hin ta'in dirqamaan isin jira. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee yottuu emphasize jabeessuudhaaf yeroo hedduu akkanaan isin jiraas tureessi jiraachuuf taas maaliif jennaan isin barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Isin tun haalaan isin barbaachiftu waan ta'eef. Explain why biology is study. Biology maal akka qorattu jechuudha. Ni ibsitan. Akkasumallee give example of biological application. Haala itti fayyadamiinsa biologyidha jechuudha. Fakkeenyota isaaniitis kan tarreessitan ta'a jechuudha. Okay, human beings have an inborn curiosity about the natural world that leads them to study about living organisms and their habitats. As akkam jaa namni yaa uumamaan qabaa fedhii curiosity kamal waan hunda jechuudha. Curiosity waan kana hunda kana godhu kanaan godhe jechuudha. Curiosity yookaan yoo waan fedhii jabduu waan hin beekne tokko takka baruudhaaf haalaan hawwuu takka jechuudha. To emphasize garte jechuudha, jabeessuudhaaf galti. Curiosity wantis qofa osoo hin ta'in amma inborn wantis to know about the natural world yoo jedhanii ni danda'an asitti jechuudha. Human beings have an inborn wantis to know about the natural world yoo jedhanii ni danda'an jechuudha bakka kanatti. Curiosity kayyoo kun jechuudha. Curiosity kayyoo kun fedhii isaanii san beekuu haalaan hawwuu isaanii to emphasize wanti sanirra maaliitiin haalaan irra gadi fageenyaan ibsitee jechuudha. Barbaadu isaanii waan san godhuu fedhii isaanii san haalaan ibsituuf galtee to emphasize galtee jabeessuudhaaf galtee jechuudha curiosity tun. Okay, let's move on. That leads them to study about the living things. Living organism and their habitat is living wantoota lubbu qabeeyyii warra ta'an jechuudha. Inza akkasumatti illee their habitat is hoggaa wantoota isaan barbaachisan jechuudha. Habitat isaanii iddoowwan isaan galmaataaf iddoowwan mijaa galuu qofa osoo hin ta'in ittiin jiraachuuf jiruuf jireenya isaanii ittiin gaggeessuuf illee mijaa bakka ta'e ta'utu habitat jedhamee wajjin yaamamanii jechuudha. Hedini dagaa isaan of keessatti qabattu jechuudha jechuuni. Okay, studying biology helps to understand how living things work. Biology qorachuun kun akkamitti wanni nu hubachiisa nu gargaara wanni akka hubannu nu gargaara jechuudha. Akkamitti akka lubbu qabeeyyiin tun jechuudha. Akkamitti akka dalagan. Akkamitti illee dalagaa isaanii jechuudha. Internalis ta'e externalis hojii isaanii physicaalis jechuudha. Physically yookaan immoo fakkeenyaaf nyaata deemanii barbaadu jechuun is physical. Internal yookaan immoo keessa isaanii san wantoota nyaatan san fudhatanii akka inni keessa isaanii jechuudha. Daayeeshin godhee wantoota sadarkaalee levelii hedduu keessa dabreete jechuudha. Kan isaan fayyadu sanis beekuudhaaf kan barbaachisu baayoloojiidhaatu nu hubachiisa jawaayee kana. How their function is work interacting with environment. Naannoowwan isaaniitti wajjin akkamitti akka wal dhufeenya qaban ammallee kan nu hubachiisu baayoloojiidha jechuudha. Biology touches biology hedduu maal fa'aadha jechuudha. Our everyday life in many ways. Karaa hedduudhaan bioloojiin kun jiruuf jireenya keenya tuttuqa jira. Karaa hedduudhaan. Okay, for example jira biologistii fakkeenyaaf biologistiin jechuudha warra biolojii qoratu jechuudha have discovered drugs uumanii jira yookaan tolchanii jiran diraqii yookaan dawaa jechuudha. Qoricha tolchanii jiran zaat qorichi isaan maali are used to treat different human diseases. Dhukkubni qorichi isaan qoratanii argatan san wantoota hedduu jechuudha. Dhibeewwan hedduu uummatarraa jechuudha namarraa kan fayyisu ta'a jechuudha. Nama qofa osoo hin ta'in wantoota biraatillee jechuudha. Wantoota lubbuu qabaniitillee jechuudha.
Amma asirratti waa'ee maaliif nama asitti human diisisoonni jeef wantoota hedduu jiru jireenya keenya keessatti xu'aa jirgisee jiru nu baanani. Sababa saniif human diisisii akkasumatti illee ka pilaantiis jira. Pilaanti diisisii hin jiru. Wantoonni lubbu qaban hundinuu akkasuma miidhaa isaan irra gaggeessistu waan jirtuuf jechuudha. Dippendaansii isaaniitiif jechuudha. Maxxantoota waan ta'aniif san irraa ittisuudhaaf kan gargaaru baayoloojiidha jechuudha. Many biologistoonni warroonni baayoloojii qoratan jechuudha are working on problems that critical affect our lives. Isaan kun baayolojistoonni kun wanti amma isaan itti dalagaa jiraniif dalagaa turaniif itti dalaguu ta'anilleen maali rakkoo hedduu jechuudha. Critical affect wantoota haalaan jechuudha at the top of level. Sadarkaa adda ta'een jechuudha. Critical affect hoggaa jiru. Sadarkaa adda ta'e jechuudha. Sadarkaa guddaarra jechuudha. Wantoota jireenya keenya miidhanillee kan xiqqeessuudhaaf yaalaa jiranii jechuudha. Jiraniis turaniis jiraachuuf ta'aniis jechuudha. Such as kanneen akka how our animals and the plant body work akkamitti wantoonni bineensonnii fi biqiltoonni jechuudha akkamitti qaamni isaanii hojjeta jechuudha. Qaamni keenya isaan sanniin akkamitti akka hojjetamu akkamitti akka hojjetamullee akkamitti akka hojjetuu fi akkamitti akka hojjetamu akkamitti akka hojjetu garuu akkamitti hojii isaa gaggeessuu danda'a fi akkamitti akka hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf pirootiinii yoo ta'e pirootiinii eenyutu argama? Pirootiinii fakkeenyaaf qilleen eenyurra animaalii keessatti qilleen animaala kan gahannu gaama warra akka baayoloojiitti jechuudha. Animaala hoggaa hin amma kanaa yoo hiittan afaan oromootiin animaala jechuun bineensa jechuudha. Garuu immoo kaataagoraayiziin seera baayoloojii keessatti namnillee asuma kaataagoraayiz seera jettee jira jechuudha animaala kana keessatti. Akkasumatti illee bineensota bineeldota jedhame yeroo gadi to'ataa kan jettee jechuudha. Bineeldonni asuma keessa jira jechuudha. Garuu amma kallattii yoo hiittan animaala yoo hiittanii hiittan ta'e amma diinarra bineensaa isin jechuu danda'a. Saniifuu kaataagoraayizi isaan ittiin ijaaran building orderiidhaan kakaan jechuudha. Kaa ittiin qoqqoodamiinsa addaan kaan konfiizinii yoo ka'u cinqama namaa jechuudha rakkachuu akkamitti kun eenyu kan maali maal jedhanii akka namni hin birranne jechuudha. Birrachummaa san xiqqeessuudhaaf jecha kaataagoraayizianii kutaa kana jalatti walitti ramadanii kutaa sana at the top of level jee isaan kan keessa qabatu jechuudha. Kutaa guddaa animaalii pilaantiis akkasumatti kutaa tokko jechuudha. Wantoonni biqiltoota tan adii tanarraa guututti pilaantiis jalatti qoodamanii jechuudha. Warri pilaantiif fakkaatan jechuudha. Nawwatan jeenab daddaa. Qaamni akkamitti body works jaa. How ecosystem works akkamitti illee ecosystemiin keenya yookaan sirna koo akkamitti akka hojjetu. How advancement in genetics and cell biology are transformation to medicine. Yeah. Akkamitti transformation to medicine akkamitti dabarsaa. Kajoo genetic information kun akkamitti dabarsa kajoo. Genetics yoggaa jennu sanyummaa jechuudha. Wanta sanyii genetic inheritance waan dabru jechuudha. Dhaalmaata yookaan ilmaanii fi abbaan wal fakkaachuun jiinii isaan qaban saniitu ilmaanii darbe jaa akkuma baayoloojii seera baayoloojii keessatti jechuudha. Kunis akkamitti akka seelii takka irraa seelii takkatti akkamitti akka darbuu danda'u. Akkamitti akka gaggeeffamuu danda'u haa qoratu baayoloojistoota warreen baayoloojii beekanii jechuudha. Na hubattan jenne abdaddaa. Cell biology are transformation medicine and agriculture akkasumatti illee dawaadhaaf jechuudha. Agriculture qonnaaf as well as the use of forensic biology to investigate crime. Akkasumatti illee fakkeenyaaf amma genetic information ta'een tuni genetic information DNA jechuudha. DNA amma fakkeenyaaf fingerprint qajaanee jira. DNA fingerprint fakkeenyaaf ashaaraa tajaamtu jechuudha. Bilbila keenya amma bilbila warri smartphone qabdan jechuudha. Warri smartphone irra jechuudha ashaaraa jira. Ashaaraa teessanii namni biraa banuu hin danda'u jechuudha. Ashaaraa sanumallee wanni godhuudhaaf gargaaraa jechuudha. Warra yakka hojjete yakka san eenyu akka ta'e eenyu akka raawwatame addaan baasanii akka yakkamaan san sirreeffamuuf
gargaaraa jechuudha. Akka confusion yookaan namni nama biraa akka godhe san hin shakkineef. Really akkuma isaatti karaa yaadamu jechuudha. Maaliif jennaan ragaa jira. Ragaa fingerprint kajaamu jechuudha. Fakkeenyaaf fingerprint yoo ta'e akkasuma kayyyaa jira. Hedduu jira genetic gene yoggaa jennu DNA jechuudha. Waa'ee gene yoggaa haasofnu DNA keessatti hammataa jechuudha. Chromosomes jee saayinsii bal'aadha. Yuunitii tokko ture boqonnaa lama na fakkaata. Kutaa kudhan kaalkulamii darbisan keessa jechuudha. Bara 2005 duraa jechuudha. Amma kaalkulamii haaraa kana keessaa I don't know. Kutaa lama kaalkulamii ture sanillee keessa ture jira. Amma yeroo viidiyoo tana yookaan liistenii tana tolchaa jirru bara 2016 jechuudha. Saniif kanaas waa'ee jiinitis tokkoon kan baratan taasisaniif waan isin rakkisuu hin qabdanii jechuudha. Yookaan ammatti baruu barbaadna jettan jiinii jechuu yeroo qabaattanii sekshinii isii mata duree qabadhee kan hin dhufu ta'a. Therefore, don't be confused. Saniif waan isin rakkisuu tokko hin jiru jechuudha. Studying how ecology is helping society evaluate environmental issue. Akkamitti how ecology kun akkamitti hawaasa akka inni gargaaru jechuudha. Akkamitti evaluate godhe environmental issue naannoowwan rakkoowwan naannoo keenyaa such as global warming fakkeenyaaf akka ho'a naannoowwan ho'a addunyaa jechuudha. How fermentation is used to produce alcoholic drinks such as beer, wine. Akkamitti fermentation idhaan fermentation fayyadamne jechuudha. Alkoolii jechuudha. Alkoolii drinks irraa tolfachuu dandeenya. Akka biiraa fakkeenyaa wayinii fa'aa akkamitti tolfachuu dandeenya. Kaja'u kana addaan nuu baasu biologyidha jedha. In addition kanatti dabalee biology study are used in treating patients suffering from disease. Akkasumatti illee warreen miidhaman AIDSdhaan jechuudha. Kanallee gargaaruudhaaf jechuudha. Dhukkubsattoota isaan gargaaruudhaaf ni fayyada. Tuberculosis warra qabamanillee some types of cancer warreen cancerii qabanillee akkasumatti illee isaan kanallee yaaluudhaaf jechuudha. Fayyisuuf osoo hin ta'in fakkeenyaaf AIDS fayyisuuf osoo hin ta'in akka inni turmaata yeroodhaa qabaatu jechuudha. AIDS yookaan AIDS kan from virusidhaan HIV human immunovirus kan jechuudha. Nama ittoo qaama namaatirraa tan dhukkuboota garaagaraa ittisuusan ajjeesaa jechuudha. Vaayirasiin garaagaraa baay'ee human immunovirus gayyan nama immuno jechuun kan ittistuu jiru immunity jira. Dandeettii yookaan madinummaa qaamaa jedhanii jira. Immunitiin tun madinummaa qaamaa jedhanii dandeettii dhukkuba qaamni keenya dhukkuba biraa ifirraa dhorkuudha. Sababa dhukkuba biraa immunity san qabuuf jechuudha. Immunity san ajjeesti jechuudha vaayirasiin. Sababa sanarraa dhukkuboota biraatiif saaxilamna. Fakkeenyaaf akka tuberculosis jira. Dhukkuboota garaagaraa jechuudha. Waan baakteeriyaas ta'e hasanii alaa jechuudha. Saniin miidhamuu dandeenya jechuudha. Sababa qaama keenya ittistuu yookaan madinummaa qaama keenyaa dadhabu waan ta'eef sababa maaliif jecha sababa vaayirasiin madinummaa qaama keenyaa san dadhabsiisee jecha dhukkuba ofirraa ittisuu waan hin dandeenye dhukkuboota salphaadhaan lubbuu baasuu akka illee gahuu danda'a jechuudha. Saniifuu akka inni lubbuu yeroon turtii ittiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu turuun baatuuf dawaa kan namuuf jira. Dawaan san mixed jira mixed fi single jee hedduu jira. Dawaanii HIV AIDSiin warroota qabamaniif kan namu sadarkaa qalan jechuudha. Kanaas kan tokkoon baratan ta'a kutaa 12tti kutaa gadiitti illee waan jiru natti fakkaata. Kutaa 12 jiran yeen adda garuu kaalkulamii haaraa kana adunnoo hanga ammatti hin baane waan ta'eef bara haaraa waan ta'eef waliin kan laallu ta'a jechuudha. Sadarkaalee dhukkuba vaayirasii ittiin akka inni itti hin baay'ine jechuudha. Decrease to multiplicity of virus jira. Isaan san treat godhan jechuudha. Ni gowwoomsan vaayirasiidha. Ilaalla tokkoodhaan as a funny akka taphattee ilaaluudhaaf yaalla jechuudha. If it is God is willing yoo rabbiin ka jedhu ta'e I will be help you as much as I can hangantoota keessan gargaaruudhaaf qophiidha. Saniifuu akkanaa wajjin turtan isin afeera jechuudha. Treating patients suffering from HIV/AIDS. Okay, let's move on. Section 1.3 Scientific method. Maloota saayinsaawaa. Scientific method. Maloota saayinsaawaa.
objectivity kana barattoota sirriitti please be patient. Be patient. Explain about scientific method. Explain about the meaning of hypothesis. Practice about formulating hypothesis. Practice doing scientific experiment and drawing a bar graph. Why formulate good hypothesis? Akkasumas illee meaning gootan hypothesis yaada waan kana tan takka jechuun waan akkana jettanii waan takka jechuun fuuldura gas gootan egaa agartan maali hundi isin jettanii gaafatanii orderiin jira kanaas tokkoon galaaltaa leesuma voon haati fuufame formulate gootanii hypothesis akkasumas scientific experiment draw gootan graafiidhaan jechuudha dhodhoostanii jechuudha sarara akka sadaqataamni keessan gaafattoota what can to your mind when you hear the word science jechuudha jechuun maaltu sammuu yookaan yaada keessa sidhuufaa siin jaafatamne keessanii biologists are always curious about why things happen or how things happen. Fedhii qaban jechuun beekuudhaaf to now maaliif uumamee jiru. Curious gajan fedhii qaban beekuudhaaf wanti isa maaliif uumame maaliif akkamitti uumame why maaliif qayyoo by asking question gaafatanii seeking science based response known as scientific method jedha kunis ka barbaadanii akkasumatti illee saayinsii keessatti beezuu saayinsii yookaan wanni isaan bakka isaan fayyadamanii jechuudha dandeettii yookaan naawuleejii isaanii fayyadamanii akkamitti qayyoodha response godhan jechuudha deebisaa kannaniif now akkam fa'a now maal jee beekama wanni akkasiisan scientific method jennee beekama maloota saayinsii they come up with a phrase very very important. Please hold it tight jabeeffadha qabadha please barattoota come up with qayyoo come up with jechuun wantoota haaree takkaan nama tokko ka dhufe jechuudha amma fakkeenyaaf viidiyoo tana gaafan tokko deemu amma viidiyoo gaama make hoggaan godhu jiru I come up with a video that is wonderful in Arabic jee fakkeenyaaf amantana yoon emphasize yookaan jabeessee yookaan dhaadheessee hoggaan haasoo barbaade bifa kanaan dhaadheessuu danda'a jechuudha. Okay, dhaadheessuun barbaanne garuu come up with qayyoo kana qabartanii malee don't judge me guys. Come up with jechuun wantoota haarii takka wajjin dhufu waan haarii takka qabattee gaafa dhuftu come up with new theories kun akkuma kitaabni keessan jiru to explain new finding wantoota haarii jechuun ibsanii argachuudhaaf. The scientific method involves a series of steps that guide scientists through such scientific investigation. Series jechuun kallattiidhaan yookaan dabareedhaan kan kaayame jechuudha malli saayintaawaan scientific method kan jedhu kan laallutu tokkoon biologistii warreen biologii qoratan study the living world by posing questions and about it gaafiilee kaasanii jechuudha akkasumas illee waa'ee isii maaliif kan jedhu kana kan qoratan jechuudha warreen biologiidha general steps walumaa galatti jechuudha steppiin isaa jechuudha kallattiin yookaan dabareedhaan jechuudha leeveliin isaa qabate jechuudha specific methodin eenyu to do observation gaggeeffama observation gaggeessan booda eega laalte takkaa'u touch observation type of hedduu jira ka tuutu jira ka laaltu jira ka dhageessu waan dhageessuun like observation accept godhan jechuudha observation ogaa meaning isaa laaluu hubachuu jechuudha laaluu makata shaytan taate laaluu fa'aa hubachuu fa'aa isin jechuu danda'a hubachuu fa'aa kan waan takka kan laalte ijaan kan laaltuta harkaan kan tuqtuta siinsiidhaan jechuudha qaamota miiraa keenya jechuudha gurraanis kan dhageenyu ta'a akkasumatti illee dhandhamaanis kan dhandhamu ta'a jechuudha maali kayyuu eegas booda kan dhufu jechuudha asking question kayyuu some scientific measure scientific study being with careful observation kunis maaliin of eeggannoo cimaa jechuudha jalqaba waan gaggeeffamu observation often problem to solve yeroo hedduu tan rakkoo furtu jechuudha solve leads to equation isiin tun gaafiin akka uumamtu gooti sababa isiin tun waan sana agarteef gaafiin akkasitti uumamtu keessa keenya yookaan isiin tun nu tolchite jechuudha sababa waan saniiti jechuudha the observation can be made either directly
Observationiin kan uumamu directly kallattiidhaan jechuudha. Okay, barattoota, I'm so sorry. I will come up with this in different way. Mans, please don't be angry at me. I'm so sorry. Ajaa'ijumaa fi saniifuu be patient observe qabaatan kan itti fufnu ta'a. Observation irraa start from observation irraa hamne jechuudha. Saniifuu have a wonderful time. Yeroo gaarii qabaadha. As I took as a pick up line this sound yo yeah. Thanks a bunch.